Har'a hidhamtoonni siyaasaa kanneen akka Jawaar Mohaammed, Abdii Raggaasaa fi Iskindir Naggaa mana murtiitti dhiyaataniiru. Dhimma kanarratti odeessa bal'aa qabna. Gama kaaniin ji'a dura ka ajjeefame Hacaaluu sirri ajjeechaa Hacaaluu mormuu fi haqa gaafatu addunyaa irratti itti fufeera. Har'a Birmingham hiriira guddaatu ture. Hiriira nagaa kana ajjeechaa artist Hacaaluu Hundeessaa balaaleffachuudhaan dhimma Hacaaluu abbaan alangaa federaalaa maalirraan ga'e ka jedhuu fi odeessaalee gaggabaaboos qixeeffanneerra dhiyaadha. Odeessa jalqabaatiin ajjeechaa artistii gameessa Oromoo Hacaaluu Hundeessaaf dhiittaa mirga namoomaa isa hordofee raawwate balaaleffachuuf biyya keessaa fi alatti hiriirri ba'amaa tureera. Keessattuu hiriirri kutaalee addunyaa garaagaraa keessatti barii ajjeechaa Hacaaluu eegalee haga yoonaatti itti fufee jira. Ji'a tokkoon Hacaaluun ajjeefametti guyyaa har'aa hiriirri guddaan UK magaalaa Birminghamitti geggeeffameera. Waan hiriira sanarratti ture qindeessaan hiriirichaa fi barreessaa hawaasa Oromoo Westernland ka ta'an obbo Nagaasaa Soorii nutti himaniiru. Hiriira nagaa kana ajjeechaa artist Hacaaluu Hundeessaadhaa fi hidhamtoota siyaasa Oromoo waliigalatti hidhaman balaaleffachuudhaan mootummaa biyya kanaa biyya UKdhaa fi hawaasa addunyaatti sagalee keenya dhageessifachuudhaaf addanatti baaneeti jirra. Hawaasa Oromoo magaalaa hedduurraa magaalaa England keessa UK keessa jiran hundinuu walitti dhufee ayyeeme hiriira nagaa kanneen kanaan dura geggeeffamaniin bu'aan argame jiraame dhageettiin argattaniitu gaaffii keessaniif wanta dhimma kana sadarkaa mootummaatti kaasne mari'achuudhaaf qophii akka ta'ani barreeffamanii fi qaamolee warra walgahii kana yookaan hiriira nagaa kana qindeessanii fi deebii kennaadha kan isaan jiran. Inni guddaan egaati mootummaa sana irratti dhiibbaa gochuudha. Inni guddaan akkaataa itti mirga dhala namaa biyya sana keessatti sarbama keessumaati mirga dhala nama Oromoodhaa fi saboota biyya sana sablammoota irratti hacuuccaa jiru sana irratti akka isaan haala nagaadhaan yookaan immoo deebisanii mootummaan akka inni of ilaalu irra dhiibbaa godhan kaayyoon keenya inni guddaan kana irratti immoo bu'aa adda addaa hin argama jennee abdanna. Kominikeeshinii kana dura goon illee amma deebanii fi nuuf deebii akka isaan kennaa jiranittidha kan nuti deemu. Hayyee amma har'a magaalaa Birminghamitti hiriira guddaa akka geggeessaa jirtanidha kan natti himte. Galmi hiriira kanaa maalime? Iddoon itti baane kuni kaawunsilii guddaa lokaal otoriitii guddaan sadarkaa Awurooppaatti magaalaa kanarra kan inni jiru. Kana keessatti immoo ripireezentaatiivii hedduudha kan jiru waanta ta'eef isaaniin quunnamuudhaa fi hiriira nagaa Londonii faddanitti gochuun baay'isee bakka biraarra dhageettamee waanta qabuu fi galmi isaa maadha. Isaaniin amma maadha sadarkaa dhumarratti akka isaanii tiisin kolleekt akka isaan godhan kominikeet gooneerra yookaan quunnamneerra dhumarratti baaniitu tiisinii keenya yookaan argeentatiivii keenya hin fudhatu yeroo gabaabaa keessatti immoo haala deemsa isaaniidhaa fi deebii nuuf kennu jechuudha. Galmi isaa kanadha. Dhaggeeffattoota keenya oolmaa mana murtiitti oduu boodatti deebina. Amma garuu oduun gaggabaabsee isinitti hima. Namoota artist Hacaaluu ajjeesan qorannoon adda baafamanillee warreen duubaan ergama itti kennan waan hin argatin jirruuf himanni hin banamne jedhan abbaa alangaa waliigalaa federaalaatti daayireektarootii yakkaawwan gurmaa'uun raawwatamanii fi daangaa ce'anii obbo Fiqaaduu Tsaggaa namoota ajjeechaa Hacaaluun booda hokkara uumameen walqabatee to'ataman 7,000 ol ta'an irratti simannaan hin banamin akka jiru dubbataniiru. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Gubaa keessatti leellaa qaqqabeen lubbuun namoota nagaa 13 darbuu biiroon dhimma nagaaf tasgabbii naannichaa beekseera. Haleellaa bakka hidha haaromsi Itoophiyaa dhiyoo ta'etti qaqqabe jedhamee raawwataniiru ka jedhaman irratti tarkaanfii fudhatameen namoonni 5 ajjeefamanii kilaashiin 12 matireesiin tokkoof shakkamtoonni 20 to'atamaniiru jedha ibsi biirichaa. Yuunivarsiitiin Dambidolloo gamoowwan haaraa ijaarsise yaadannoo artistoota Oromoo Hacaaluu Hundeessaa fi eebbisaa addunyaatiin moggaase. Suuraan fuula feesbuukii yuunivarsiitichaa irratti maxxanfamee Hacaaluu fi eebbisaa addunyaatiin hangafa weellistoota Oromoo fi rogeessota mirga namoomaa jedheeraan weellistoonni lamaan kunneen sirba qabsoo Oromoo jabeessuu sirbuun ka beekaman wayita ta'uu lamaanuu yeroo garagaraatti ajjeefaman. Sababa koronaa vaayirasiif hajjii baranaa irratti namoota 10,000 qofatu hirmaatu jedhame. Namoonni biyyoota biroorraa akka garasini malles orkameera silaa osoo akka boroota darbanii ta'e hawaasni muslimaa miliyoona 2 tahan hajjiif gara Saawudii Arabiyaa imalu. Hajjiin ulaagaalee namni muslimaa
guutuu qabu 5 keessaa tokkodha. Namni fayyaa fi maallaqa qabu jireenya isaa keessaa al tokkollee ta'uu akka hajjii godhuu ni jajjabeeffama. Oduun kanuma. Odeessataanutti wayita ceenu miseensi paartii koongireesii federaalawaa Oromoo obbo Jawaar Mohaammed guyyaa har'aa yeroo sadaffaa mana murtiitti dhiyaataniiru. Ta'us gareen qorannoo ragaa kiyya hin qiddeeffanne jechuun yeroo qorannoo dabalataa gaafateera. Waan dhaddacharra ture waayila kiyya magaalaa Finfinnee jiru Habtaamuu Xibabuurraa odeeffadheera. jalqaba irratti mana obbo Jawaar Mohaammed irra deebiidhaan sakatta'uudhaan saatalaayitii fi meeshaalee elektirooniksii biroo argachuu isaanii gareen qorattoota himeeti kan inni jiru. Kana malees immoo shugguxiiwwan torba mallattoo warshaa ittiin oomishamaniin alatti irratti kan maxxanfame ta'uusaa gareen qorattootaa kun himeeti kan inni jiru. Gama biraatiin immoo meeshaaleen elektirooniksii qorannoodhaaf ergamanii jiru jechuudhaan qorannoo isaaniitiif yeroon dabalataa akka kennamuuf gaafateeti kan inni jiru. Kana malees immoo jecha ragaalee namootaa 25 sassaabuusaa poolisiin dubbateeti kan inni jiru. Gama biraatiin ragaalee sanadaa dabalataa sassaabuu akkasumas immoo garee qorattootaa 17 ta'an kutaalee Oromiyaa garaagaraatti bobbaasee akka jiruu fi isaan irraa bu'aa qorannoo isaanii baruudhaaf gabaasa isaanii eegaa akka jiruu fi isaafis yeroon akka kennamuuf waliigala guyyoonni 14 akka kennamanis gaafateeti kan inni jiru. Obbo Jawaar Mohaammadis sababni ani itti hidhameef dhimma mana murtiitiin ilaalamu yookaan furamu osoo hin taane sababa siyaasaatii waltajjii siyaasaa irratti furamuu danda'a jechuudhaan dubbataniiti kan isaan jiranii. Miidiyaalee mootummaa qofatu akka seenan heeyyamamaa jira. Kanaanis immoo himatni mootummaa qofti akka dhagahamuudha kan inni taasifamaa jiru. Miidiyaaleen idil addunyaa seenanii akka gabaasan heeyyamamuu fi qaba jechuudhaan dubbataniiru. Dhimmi biraan obbo Jawaar Mohaammed kan kaasan shugguxiiwwan kunneen poolisii federaalaa irraa kan kennameef akka ta'edha. Mee dhimma miidiyaa irratti komii akka qaban kaasaniiru jettanitti himtee jirta. Kanaan duras irra deddeebiidhaan komiin ka'aa ture. Dhaddacha kanaan dura ture kan obbo Baqqalaa fa'aa irrattis ka'ee akka ture dhageenye turre. Waa'ee miidiyaatiin wal qabatee mee komiin jiru maali? Maaltu moo jedhame? Iyyin dhimmi miidiyaalee dhaddacha yookaan immoo beellamawwan obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Jawaar Mohaammed irratti irra deddeebiidhaan ka'aati kan inni ture. Anillee dheengadda yookaan immoo guyyaa wiixataa jechuudha dhaddacha obbo Baqqalaa Garbaa irratti argamuudhaaf gara mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaatti maleen ture. Haa ta'u malee seeruu akkan hin dandeenye natti himanii balbalarraa kanan deebi'ee guyyaa wiixataa jechuudha. Guyyaa har'aa immoo mana murtichaa erga gaafanneen booda har'a akka seennu nuuf eeyyamameeti kan inni jiru. Kanaafuu ajajni nuuf haa kennamuu dhimma miidiyaalee kanarratti jechuudhaan abukaatawwan obbo Jawaar Mohaammadis gaafatanii jiru. Manni murtichaa garuu dhaddachi kun dhaddacha banaadha. Miidiyaan kamiyyuu seenee hordofuu ni danda'a. Miidiyaan dhorkameera jedhu yoo jiraate ija tasaa yaa dhiyeessatu akka seenu ni taasifama jechuudhaan abbaan seeraa dubbateeti kan inni jiru. Dhaddacha geggeeffamu irratti yeroo hundaa beellamatu qabamaa irra deddeebiidhaan nus kan dhaga'aa jirru. Kanarratti komii qaban dhiyeessaniiru abukaatowwan Jawaar Mohaammed jechuudha. Waan dubbatan qabu. Gareen qorattootaa yookaan poolisiin kan dhiyeessaa jiru wantoota dimshaashaa ta'anidha. Kallattiidhaan yookaan tokko tokkoon hin agarsiisu jechuudhaan kan dubbatanii shakkamaa hidhanii ragaa namaa barbaaduun hagam sababa qabeessa jechuudhaan gaafataniiti kan isaan jiranii. Kanaafuu mirgi wabiillee eeggamee fi akka bahus gaafataniiti kan isaan jiranii. Haa ta'u malee manni murtichaa yeroo qorannoo dabalataa guyyoota 12 kennuudhaan hagayya 5 bara 2012tti beellama biraa qabateeti kan inni jiru. Habtaamuu ni galateeffannaa. Oolmaa dhaddachaa kabiraan qondaallee Abaaboo Obbo Abdii Raggaasaas har'a dhiyaataniiru. Oolmaa dhaddachaa har'aa Habtaamuu Xibawuu ammas abukaatoo isaanii Dr. Tokkummaa gaafateera. Obbo Abdiin irraa mana murtii olaanaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee dhiyaatanii turanii akka carraa ta'ee kanaan dura mana murtii aanaa magaalaa Buraayyuu achi immoo mana murtii aanaa magaalaa Sulultaa turanii magaalaa Sulultaa irratti galmeen qorannoo isaanii irratti banamee gara ji'a 4 fudhatee ture. Sababa sanaan lafa isaan turan lafa ulaagaa mana hidhaa guutu miti. Galmee ijoollee nama 10 isaan wajjin turan qorannoo fidheerraa jedhanii kan isaanii guutuufan kanaaf immoo qorannoo haaraa eeruu haaraa arganneerraa itti fufna waan jedhaniif manni murtii guyyaa 6 ta'uu kennee eega qoratee booda manni murtii aanaa Sulultaa namichi kun ji'a 4 qulqulluu akkasitti
ture qorannoon keessan kun furmaata argachaa hin jiru kanaaf namichi kun mana sirreessaa illee galuu qabaa jedhuun galmee cufee ture namni murtii aanaa sulultaa. Kanumaan qorattoonni poolisii komishinii Oromiyaa immoo haala galmeenii utuu qorannoo irra jirra jennee itti binu manni murtiin yoolaan cufuunsaa sirrii miti jedhanii waliyyata fudhatanii Abdii Raggaasaa guyyaa hidhamee kaasee mana sirreessaatti argachuun rakkisaa ture nama poolisiinitti nama butu maatiin isa bukaatoonis dubbisuu hin danda'u. Sababa kanaaf galmeen yoo mana murtiin addaan citu walitti dhufeenyi keenyas wal arguun keenyas addaan cita. Kanaan nutis lafanni jiruu fi waan inni irra jiru baruu hin dandeenye ture. Kophaa mosaa dhaabatee falmatee ana bukaatoo argee hin beeku, maatii argee hin beeku, nama argee hin beeku, kophaa kun mana tokko keessatti hidhamee jira jedhee. Manni murtii namichi kun dhuguma ji'a shaniif abukaatoo argee kan hin beekne ta'uu qorattoota irraa qulqulleeffate maatii argee kan hin beekne ta'uu qulqulleeffate kun ajaa'ibaa kun waan hin jirredha ta'uu waan hin malledha kun waan itti adda ta'a maatii isaanii agarsiisa abukaatoo agarsiisaa jedhee jalqabaaf egaa abdii har'a mana murtii keessatti obboleessaa ijaan argee dubbise galmeen immoo mana sirreessaa galuun qabu manuma iddoo amma jiru ture qorannoon itti hafuufu qorannoon immoo dafee haa xumuramu jedhamu manni murtii galmee cufe ganaa ajajaa fuudhanii galmee deebisanii sochoosuu jechuudha galmee magaalaa sulultaa jiru kana oolmaanarra. Eeruun haaraa sun maal akka ta'e wanti beekamee jira amma jalqaba kan isaan ittiin shakkamanii turan. Rakkinoota godina Booranaaf Gujiitti uumame sana wajjin wal qabsiisnee qorannaa akka jiru. Keessaa harka qabdanaa jedhaniitu na qorachaa jiru jedhe. Manni murtichaa beellama guyyaa meeqaa kenne? Amma jiru galmeen cufameera ganaa sulultaa dhaqanii saaqanii beellama akka ganaa dhageenya beellamni jiru amma cufame. Kanaafuu hangasitti isaan manuma idduma amma itti hidhamanii jiran turu jechuudha. Amma gaafa poolisiin nagahee qorannaa qofite jiru achuma akka turan jedhu. Oolmaa mana murtii kabiraan Iskindir Naggaa har'a mana murtiitti dhiyaatanii akka lakkoofsa Itoophiyaa hagayya 1 bara 2012tti beellamni biraa qabameera. Obbo Iskindir namoota magaalaa Finfinnee toggara kaayisan jedhamuun shakkamanii hidhaman.